Ashama harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qindeeffannee jirru isinitti hima. Mootummaan paartii Bilxiginnaa haleellaa diroonii fi humna qilleensaa kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti raawwateen namoota nagaa hedduu ajjeesee kaan immoo madeessee jira jechuun ABO'n ibsa baase. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa majjii tokko 2022 baaseen haleellaa mootummaan Bilxiginnaatiin Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru balaaleffateera. Paartiin Bilxiginnaa Oromiyaa fi guutummaa biyyattii keessatti waraana babal'isuu jabeessee itti fufee jira. Yeroo ammaa kanatti kutaaleen Oromiyaa waraana irraa walaba ta'an akka hin jirre ABO'n eereera. Haaluma kanaan mootummaan bakkoota garaa garaatti diroonii fi xiyyaaraan haleellaa raawwachuudhaan namoota nagaa baay'inaan ajjeesaa jiraachuu ibsi Adda Bilisummaa Oromoo mirkaneesseera. Humnoonni paartii Bilxiginnaa hidhachiisee bobbaasee fi deeggartoonni isaanii loltoonni Eertiraa uummata nagaa qeerraa buqqisuu fi mana jireenyaa isaanii gubuu itti fufanii jiru. Kun immoo haala yaaddessaa irra ga'ee akka jiru ABO'n ibseera. Guyyoota muraasa darban keessatti humnoonni paartii Bilxiginnaa araddaalee fi magaalota adda addaa keessatti haleellaa diroonii fi humna qilleensaa raawwachaa akka turan gabaasaaleen nu qaqqabaa jiru kan jedhu ABO'n. Kanaanis godina Shawaa Bahaa naannoo Karrayyuu, Harargee naannoo magaalaa Mi'eessoo fi Machaaraa, lafa baddaa fi gammoojjii Gindabarat, Salaalee, Meettaa Walqixxee fi Kiiramuun bakkoota tibbana paartiin Bilxiginnaa diroonii fi humna qilleensaan haleela jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baaseera. ABO'n itti dabaluun akka ibsetti gabaasaaleen naannolee kanneenitti nu qaqqaban akka mirkaneessanitti haleellaan kun kan raawwatame naannoo manneen jireenyaa uummataatti waan ta'eef kan miidhame uummata nagaadha. Paartiin Bilxiginnaa jedhee of yaamu dirooniidhaan uummata nagaa haleeluun isaa kun kan jalqabaa osoo hin taane ammaan duras Walloo fi kutaalee godina Wallaggaa adda addaa keessatti raawwatamee jira. Paartiin Bilxiginnaa uummatichi waraana isaa deeggaruu waan dide qofaaf uummata nagaa dirooniin haleelaa jiras jedheera. Haleellaa diroonii fi humna qilleensaa paartii Bilxiginnaa naannoo mana jireenyaa fi uummata nagaa irratti raawwatu kanaan ABO'n yeroo baay'ee irra deddeebi'ee balaaleffachaa akka ture ibseera. Bilxiginnaan gochaa isaa kanaan yakka sarbiinsa mirga namummaa raawwachaa jira jennee amanna kan jedhe ABO'n waan kana ta'eef hawaasni idil-addunyaa dhimma kana walaba ta'ee akka qoratu gaafata. Akkasumas hawaasni idil-addunyaa fi mootummoonni addunyaa garee paartii Bilxiginnaa fi deeggartoonni isaa araddaalee fi magaalota Oromiyaa uummanni nagaan baay'inaan jiraatutti haleellaa diroonii fi humna qilleensaa akka hin raawwanneef dhiibbaa akka godhan iyyanna jechuun Addi Bilisummaa Oromoo yaamicha godheera. Dhumarratti gaaffiin siyaasaa walqixxummaa fi kabaja mirga dhala namaa Itoophiyaa kallattii maraan muddaa jiru kun waraanaa dhaabuudhaan marii qaamolee siyaasaa mara hirmaachise gaggeessuudhaan furama malee haleellaa diroonii fi humna qilleensaatiin gonkumaa hin furamu jennee amanna jechuun Addi Bilisummaa Oromoo ibsasaa amajjii tokko 2022 baase keessatti addeesseera. Hongeen aanaalee gammoojjii Baalee keessatti mudate hammaatee lubbuu namaa fi horii gaaga'aa jira. Hongeen aanaalee gammoojjii godina Baalee Bahaa keessatti mudatee jiru kanaaf xiyyeeffannoon gaan kennamuu dhabuun gara lubbuu namaa fi horii gaaga'utti akka ce'e jiraattonni dubbataniiru. Godinichatti bonni dheeratee roobni dhabamuun walqabatee hongee mudateen horiin kumaatamaan lakkaa'aman dhumaniiru. Kan lubbuun hafanis qaamaan huqqatanii lafaa ka'uu dadhabaniiru. Rakkoon kun gara namaattis ce'ee namoonni beelaaf saaxilamuun gaaga'amni guddaan isaan mudataa jira. Hongeen kun hanga lubbuu namaa gaaga'uttis ga'ee jiraachuu jiraattonni naannichaa himaniiru. Godinichatti iddoowwan balaa kanaaf saaxilaman aanaaleen akka Daawwee Sarar, Daawwee Qachan, Laga Hidhaa, Seewwanaa, Raayituu, Gololchaa fi Gurraa Dhaamolee fa'aa akka ta'an odeeffannoon arganne ni mul'isa. Godina Baalee Bahaatti roobni dhabamurraa kan ka'e namoonni 200,000 fi 70,000 ol ta'an hongeen miidhamuu Komishiniin Sodaa Balaa fi Kaafamtoota Misooma Oromiyaa ibsuusaa Addis Istaandard tibbana gabaasee ture. Roobni dhabamuun hongeen godinichatti mudatee cinatti weerarra waan isaa irra deddeebiin naannichatti mul'ate rakkoo cimaa amma hawaasni keessa jiruuf sababa bu'uuraa ta'eera. Hundaa ol garuu xiyyeeffannoo dhabuutu nu miidhe jechuun hawaasni naannichaa himateera. Waraanni Bilxiginnaa yakka duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru jabeessee itti fufuun gabaafame. Waraanni faashistii Abiyyi Ahmed kan yeroo ammaa yakka duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti golee Oromiyaa mara keessatti raawwachaa jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Jimmaa Arjootti barsiisaa Abdii Tamasgeenii fi barataa Gammadaa Shuumii akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa muddee 2014 guyyaa keessaa sa'aa 10 irratti mana jireenyaa isaanii keessaa gadi baasanii ajjeesuun dhaga'ame. Ajjeechaa kana dursummaan kan raawwatan qorataa yakkaa aanaa Jimmaa Arjoo kan ta'e Saajiin Guddataa nama jedhamuu fi milishoota naannichaa maqaa aangoo Bilxiginnaa tiksuun socho'an ta'uunis beekameera. Achuma aanaa Jimmaa Arjootti tibba kana ajjeechaa ilmaan Oromoo irratti waraana Bilxiginnaa raawwatamu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Oduuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa magaalaa Gincitti muddee 29 2021 waraanni Abiy Ahmed nama karaa deemu callisanii ati shaneedha ergama shaneef deemta jechuun halkan bosona Cillimoo cinaatti ajjeesanii kan gatan yoo ta'u hanga oduu kana qindeessinetti reeffi isaa bakka sanaa hin kaafamin akka jiruu fi namni kun karaa deemaa waan tureef maqaan isaa kan hin baramiin ta'uu maddeen keenya naannoo sanaa himaniiru. Muummee ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook mormii guddaa booda aangoo gadhiisanii. Hiriirri mormii guddaa biraan magaalaa guddittii biyya Sudaan Kaartuum keessatti erga gaggeeffame booda ministeerri muummee Sudaan Abdallaa Hamdook aangoo gadhiisuu isaanii ibsaniiru. Waliigaltee muummee ministeer Hamdook dhiyeenya humna waraanaa onkoloolessa keessa isaan fonqolchee ture waliin taasisan mormuun namoonni kumaatamaan lakkaa'aman hiriira ba'aniiru. Dhaadannoo aangoon uummataaf jedhu dhageessisaa aangoon bulchiinsa siviiliitti akka deebi'uuf gaafataniiru. Ta'us garuu humnoonni waraanaa tarkaanfii cimaa biraa fudhachuun lubbuu namoota nagaa lamaa darbeera. Muummeen ministeeraa Sudaan Hamdook aangoo gadhiisuuf murteessuun isaanii humni waraanaa guutummaatti mootummaa akka to'atu taasiseera. Erga warraaqsa guddaa booda bulchaa yeroo dheeraa biyyattii Omar Albashir bara 2019tti aangoo irraa kaafame booda kun yaalii Sudaan bulchiinsa diimokiraatawaa qabaachuuf taasisuuf kufaatii biraati jedhameera. Ibsa TV irratti Hamdook kennaniin biyyattiin haalamaa guutummaatti nageenya ishee balaaf saaxilu keessa jirti jedhaniiru. Biyyattiin balaatti akka hin seenne gochuuf hanga danda'an yaalanis wanta yaalame hundarra darbee garuu waliigaltee irra ga'amuun hin danda'amne jechuun himaniiru. Onkoloolessa 25 humni waraanaa fonqolcha raawwatee aangoo erga qabatee booda muummee ministeeraa Hamdook mana keessatti hidhanii turanis boodarra waliigaltee Hamdook waliin sadaasa keessa taasifameen aangoo ministeera muummichaatti deebifamuun hanga filannoon gaggeeffamutti kaabinee akka hoogganameef yaadamee ture. Ta'us garuu mootummaan siviilii haaraan kun aangoo hagamii akka qabaatu ifa kan hin turree fi mormitoonni biyyattis gartummaarraa bilisa ta'uu humna waraanaa ija shakkiin ilaalaa turaniiru. Dilbata darbe jechuun amajjii 2021 namoonni kumaatamaan lakkaa'aman karaawwan Kaartuumii fi Omdurmaan irratti ba'uun humni waraanaa siyaasa keessaa akka ba'u gaafachuun dhaadannoo dhageessaa turaniiru. Miidiyaa hawaasummaa irrattis rogeessonni barri 2022 waggaa itti mormiin itti fufu ta'a jedhaniiru. Fonqolcha mootummaa kana booda hiriirtota mormii irratti namoonni 50 ajjeefamuu isaanii gartuun ogeessota fayyaa deeggartoota diimokiraasii Sudaan gabaaseera. Fonqolchicha kan hooggane Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan fonqolcha onkoloolessaa kun murtoo humni waraana waliinii ka'uuf deemu dhaabuuf taasiseera jechuun falmeera. Filannoo bara 2023tti gaggeeffamuuf karoorfameen Sudaan gara bulchiinsa siviiliitti ce'uuf kaayyoo akka qabdus himamaa tureera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu walabummaa neetwoorkii irraa yeroo kanaaf qindeeffannee sangammaa ture. Qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii jenna.